daqiiqaa muraasa qabdan irraa kennaatii viidiyoo kana dhaggeeffadhaa darbaayi. Viidiyoo kana waraabuu jedheen ture garuu keessi kun dirqamsiisnaan waraabee sin fayyaduu danda'a. Yoo sin fayyaduu baates immoo sin hin miidhu waan ta'eef too dhaggeeffattanii gaariidha. Haalli teessuma koo ciisee hin jira kanaaf. Maaltu ture yeroo darbee gaafa kamisaa jechuudha. Kamisa galgala akka carraa hiriyoonni na bira hin jiranii deemee irbaata nyaadhe. Qilleensan fudhadha jedheen gadi ba'ee karaa gubbaa deemaa jira. Lafti xiqqoo dukkanaa'eera. Otuma deemaa jiru mucaan diimaa dheeraan tokko akka malee saffisa hamaa wayiitiin deemaa dhufee fuuldura kootiin abiroo salaam naan jedhee natti goreen nagaa na gaafachuuf jedheennaan maali rakkoo jira tasgabbaa'imee jedheeniin maaltu tureen jedheen hin beeku waan ta'eef nagaa gaafachuu hin barbaanneefan. Maaliif jennaan nama sana hin beeku waan ta'eef. Inni biraa immoo magaalaa keessatti wantoonni hin tattaane karoota garaagaraa waan uumamaa oolaniif waan agarruuf hin barbaachisu jedhee nama nagaa gaafachuu dhiise. Akkamii magaalaa kana hin beektaa jedhee na gaafate. Eeyyuu nan beekan jedheen sirriitti beektaa naan jedhee sirriitti hin beekan jedheen. Magaalaa Adaamaatti dhiyaateen kun. Mee dhiifama waasi gaafadhu naan jedhe afaan Amaariffaan haasa'a. Na gaafadhu rakkoon hin jiru jedhee. Tolee ani magaalaa kana hin beeku naan jedhe. Garuu siree qabadhee hin jira. Mana siree qabadheetiin hin jira bakka hin bulu. Garuu immoo nyaata waan nyaadhu nabe mee nyaata naa bitii naan jedhe. Rakkoon hin jiru nyaata siin bitaa magaalaa kana hin beektu kennaan hin beeku naan jedhe. Tolee rakkoon hin jirutti beenu nyaata siin bitaa. Si wajjin immoo deemuu waan hin dandeenyeef qarshii waan hin qaburraan xiqqoo tiraanisfarsii godha deemtee nyaattaan jedhe. Bilbila immoo qabatee jira. Bilbilli koo tiraanisferiin hojjetu yoo kaashinaa baafte malee beenuutii bakka ATM'n jiru kaashinaa baasii ATM'n garachaan kanaan dhabamuu naan jedhe. Magaalaan immoo beeku naan hin jenne ammaatii jennaani lakki tariin dhabamuu naannoon namni baay'inaan jiraatu fuuldura kana waan ta'eef hin dhabamuu jedheeni achiin darbee waan hin dhufeefi nama baay'eetu achiin deddeemaafanii karaa namni deddeemuun immoo dhabamuu jedheeni naan jedhe. Siree qabattee jirtaa miin jedheen qarshii siree hin qabdaa mitiin jedheen qarshii siree hin qabaa naan jedhe. Innaa qarshii siree sanaan nyaadhu ni qarshii tiraanisferansii godha. Barii baafteetiin kennitaaf warra sireetiin jedhe. Kaffalee hin jiraa naan jedhe. Kaffalee hin jiraa maali siree kaffaluun herreegatu dursa waraqaa eenyummaa qabatanii jiruu miin jedhe. Ani sababa Amaariffaa kana sirriitti hin beeku waan ta'eef irruma irra keessan jechuudha hagan danda'u gaafachuu yaale. Kaffalii jennaan kaffalee kanaafanii naan jedhe. Kanaaf maaltu wayyaree amma jedheen deemitii nyaata naa bitii yookaan deemii nyaata naa bitii yookaan ATM'dhaan naa baasii bannaati na gargaarii naan jedhee akka nama rakkatee baay'ee miidhamaa jiru wayiitti naa kaase. Dirqama amma namummaadhaan itti dhaga'ame innaan inni maaliin godha amma kana deemee kanan baasaa immoo maaliin godha immoo deemee nyaata bitaaf hin jedhe. Dhaqee baasurra waan si ajaa'ibu immoo kaashiin qabuun ture qarshii harkaa. Dhaqee nama kanaan ATM barbaadee baasurra deemee tana nyaata bitaa jedhee murteesse. Amma maal godhaa beenayyee sii bita jedheeni qajeellee wajjin. Karaa inni deemu sanatti jechuudha. Anis karaa qilleensa fudhadha deebi'ee iyyuu dhiiseen nan qajeelee jechuudha safaana. Nyaata bitaaf jedheen fuuldura keenya manni girooserii xiqqoo tokko jira. Achuma nyaataa fayyadamuudhaan qajeele. Gaafa kaan daandii konkolaataa gubbaarra gaafa geenyu ijoollee wayii lama ta'anii fuulduraan dhufanii effee nagaadhaa jedhanii Efreem natti fakkaata maqaan isaa effee nagaadhaa jedhanii Amaariffumaan jechuudha. Rifatee salaaminoo biroo hundeen maal jedhee nagaa gaafatee achaan eessa deemaa jirtaa jedheen lakki akkanan darbaa jira maammaa jedhe. Innaan magaalaa kana hin beeku hin jenneen jedheen hin beektuu isin hin jedheen mucaasaa hin beektuu hin jedheen Amaariffa baay'ee hin danda'u aareen bifaarii tokkoon mucaa kana beektuu hin jedheen. Eeyyoo naan jedhan. Magaalaa kana hin beekaa hin jedheen achumaan rifatanii kokkolfan. Achumaan dhaabbadheen sammuunis waan baay'ee na yaade siyya buleessoo hin jedheen doofaadhuma akka kee barbaade otoo doofa akka kee barbaade gaariidha. Ani garuu namummaaf hin si faana deeme dheeni bakka Amaariffas guddoo jechuun waluma keessanitti taasise afaan Oromoo fi Amaariffas kan danda'u garuu nan isa hubachiisa. Aaree waan baay'ees yaade nama kana faana otoo hoggicha wal lolarras
Wal lolee raaddees girgirriitu uumamaa girgirrii sana keessa namni kun immoo maaliin ergama maalii akka qabatee gara koo dhufes hin beeku waan ta'eef kanaaf dirqama dhiisee galuun qaba jedheen nama sanas walitti bu'iinsa isaas karaa kootiin of dhoowwee xiqqeessee nan qajeelee jechuudha. Maaliifan viidiyoo kanas ni waraabe hubannu waan tokko barnoota xiqqoo isinii ta'a jedhee waan yaadeef namni kun jalqaba miira isaa jalqabaa sinirraa waan hubadde hin qabaan maaliif jennaan nagaa gaafachuu nan dide jechuudha. Namni kun jalqaba miira sanaan dhufee nagaadha jedhee gaafa natti saffisaan natti gara kootti deemu sana rifadhee akka nagaa gaafadhu barbaade. Rifadhee gaafa nagaa gaafadhu maaltu uumama? Namni kun qorichallee baatee deemuu danda'a maaliif jennaan egaa magaalaa keessatti beekamaadha. Namni qoricha nama raatisu fayyadamee namoota garaagaraa irratti waan garaagaraa ni fudhata. Waan akkasii yeroo garaagaraa uumama waan haaraa miti jechuu barbaadeen waan of kamuusii miti waan ifa mul'atudha. Namni kun jalqaba gaa maal gochuu barbaade yeroo ani rifadhee nagaa isa gaafadhu yookaas immoo mucaan kun na beekaa laati jedhee yoo nagaa isa gaafadhe qoricha sanaan na tuqe akka nani wallaalu godhee waan ani qabu narraa fudhatee deemuu barbaada. Tokko wanti nani hubadhe jechuudha eddasii. Dura hubadheetuma nagaa gaafachuu didee garuu lammaffaa jechuudha. Lammaffaa bakka nama deemaa jiru kanatti yeroo eetemii deemiitii naa baasii naan jedhu sana na faana deemee fuulduratti waan inni qopheessu hin beeku jechuudha. Fuulduratti namni isa eegu jiraachuu danda'a. Inni biraa ofuma isaayyuu ati nama gaariidha. Ati nama qulqulluudha iyyuu jedhee harkaan na qaqqabachaa deemuu danda'a jechuudha gaafa qarshii sana baasuuf deemu jechuudha. Toon qarshii sana hin kenniniif iyyuu ati nama gaariidha maalidha jechuu danda'a jechuudha. Inni biraa immoo qarshii kaashii barbaade ilaalin namichi kun. Gaafan qarshii itti kennullee na tuquu danda'a waan ta'eef jechuudha. Inni itti aanu mana nyaataa gaafa dhannee nyaata bituuf dhaqu sana waliin teenya na bukkee ta'a wajjin nyaanna naan jechuu danda'a. Wajjin yoo nyaachuu baadhe immoo karaa ittiin na tuqu jechuudha. Karaa ittiin na bira ture na tuquu barbaade natti fakkaate namni suni. Inna maal jechuun barbaade namoonni isin hin beekne yoo nagaa isin gaafachuu barbaadan nagaa hin gaafatinaa. Inni biraa namni na gargaarisiin jedha. Gargaarsa namni yoo si gaafate yoo qabaatte waan qabdurraa kenniifi kana gaafan jedhu namatti garaa jabaadhaayi. Namni rakkatee yoo nagaa isin gaafate yookaan namni rakkatee yoo waan ta'e isin gaafate ammeenyaaf gara keessan dhufa jechuu koo miti. Namni akka garaa walitti jabaatu otoo hin taane gaafa nama gargaartanis daangaatti haa ta'u. Tuttuqinsi ati wal tuttuqinsi namaa waliin qabdu fageenyatti yoo ta'e gaariidha jechuufani viidiyoo kanas ni waraabe. Yaada koo kanarraatiin hubattu jedhee yaada jalqabarraa kaasee waan ansin haasa'e waan namni kun yaade. Innaanis waan hin hubadhe kanaafiyyuu wantoonni akkas akkasii yoo isin mudatan of eeggannoo godhaayi. Inni biraa waan baay'eetu jira kan magaalaa keessatti wanti ta'u gabaabumatti namoota waliin beekne faana haasaa fi wal tuttuqqii gochuurraatii fagaadhaa isiniin jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuuf waaqumatu gaariidhaaf waaqumatu gaariidha. Inni biraa immoo jalqaba akka inni yaadetti ani kiyyoonni yaade sana keessa waan hangaluuf dideef namni kun rifate malee waan inni yaade erga namni kun qabatee deemuyyuu beekuu baadhu waanuma guddaa yaade jechuu barbaade. Tokkoffaa waan hanqabu wanarraa fudhate bilbiluma narraa fudhata wanta addaa wanti narraa fudhatu hin jiru. Na aarseerasi baay'ees na yaachiseera maaliif jennaan namni namummaaf rakkachuun biyya kanatti nama biyya kanaa keessatti namoota keenya biratti fudhatama akka hin qabne nama akka jiiltu aga sadarkaa nama gochuutti deema jechuudha ilmi namaa. Ilmi namaa rakkoodha waan ilma namaas laallee badii ilma namaa tokko laallee ilma namaa qulqulluu isa biraan modheessuun hin taatu waan ta'eef egaa ofuma eeggachaa socho'utu gaariidha jechuufani galatoomaa yeroo gaarii qabaadha. Isinittan dheeressinoo qalcha.